kafada kai wansimu namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu Adisa kuffise olafa wangeessan biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaanisan Saaqi sanqa Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya ibsaa hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaarraa nuuf ergan isiniif dhiyeessina. Mootummaan waggaa 5f aangoorra ture yeroon isaa waan dhumateef hidhaarraa akka hiikaman hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gaafatan Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi Obbo Shamsaddiin Tahaa xalaa guyyaa har'aa gara bulchiinsa mana hidhaa Qaallittiitti barreessaniin akka jedhanitti hooggantoota dhaaba siyaasaa waan ta'aniif heerrii fi olaantummaan seeraa akka kabajamu qabsaa'aa turuu dubbatan. Yeroon hojii mootummaas bu'uura heeraa qofaan akka ta'u qabsaa'aa turuun ammas qabsaa'aa jiraachuu fi borus kan qabsaa'an ta'uu yaadachiisan. Heerri uummattoonni biyyattii karaa bakka bu'oota isaaniitiin raggaasifatan haala ifa ta'een akka ibsutti mootummaan waggoota 5 darbaniif aangoorra turee fi kan uummata irratti kakaaftan jechuun nu himate yeroo hojii isaa har'a waan xumurameef mootummaadhaan itti fufuuf bu'uura seeraa homaatu hin qabu. Kanaafuu manni hidhichaa guyyaa har'aa irraa qabee hidhaa irraa akka nu hiikuu fi mootummaa imaanaa guyyaa har'aa irraa eegalee ijaaramu keessatti akka hammatamnu kabajaan gaafana jechuun iyyatanii jiru. Keessa keenya madaa ijji maani mormaa ragadaa Dumee sirbinaa keessa keenya madaa ijji maani mormaa ragadaa Saaqi sanqa